Amma yeroo ko waan geesse maal gochuun qaba ani kumne lamaa fi 16 waan bareedduu kan amma dhiiseen darbu fudhee tan deema malee dhiiseen darbu akkuma 2015 irraa fudhetti ishee kan amma dhiisee deemuu qabu dhiiseen deemuu fudhee tan darba yeroo koos geessetti waan ta'eef amma maal gochuun qaba na fudhadha. Malgota, mana na nofta. Malgota. Na fudhadha kan kooti. Mati kooti. Fudhadha. Kan kooti. Matu wangeeti. Kan kooti. Wanti bareedaa kan amma eenyumaaf dhiisee darbuu qabu. Wanti kan bareedaa kan kennu kan kiristoota. Waan bareedaa kana dhiisee hin darbu eenyumaaf iyyuu. Wanti bareedaa kan ijoollee waaqayyooti. Lakki. Ani nambeettoodha. Eenyudha? Ani 2016, 2017, 2014, 2015 akkatti akka isaanii qabeetan mixiileetan isaan keessa baafadheer mo'adhee dhufe eenyumni ati deemaa jechuu barbaaddaa? Himo'attee. Himo'attee. 2013 mo'attee. 14 mo'attee. 15 mo'attee. Nambeettu. Maal fa'aa jala. Wanti hin godhe waan baay'ee gaddara. Lubbuun sana baay'ee fudhate. Amma garuu natti fuudhuu dandeessu. Qabeenyi kun kan kooti. Atumaa qabureen dhufte waan ta'eef omaa qabdu akkam barbaadattan jiraadha. Gammachiisa jiraachuu hin danda'a. Gaddisiisa jiraachuu hin danda'a. Kan kooti qabeenya kooti bu'uu dandeessu. Eessaa dhufte? Mootii ta'uu barbaadda? Ani mootiidha. Hin beektu. Ani 2017dha. Ani eebba hundumaa isaati 2016 nyaatti si harkaan fuudha. Nagaa